namarraan hin bira ga'ee jechuudha. Namni sun maal laan jedhee bira ani iyyeettidha naan jette ani iyyeettidha nan ajjeesisini. Booniin kan lubbuu ishii darbe sababa mucaa kanaati. Maali jennaan dheengadda wal lolanii jiru. Wal lolanii uffata ishee fudhattee manaa ba'uuf turtee. Inni manatti hin deebine deemee ala bulee. Saarii faana kaaffee turanii viidiyoo waraabamee itti ergamee jira isheetti naan jette. Uummata tani ragaa qabatamaa naa kennii jennaan isa kanan beekaa naan jette. Qaamni bilbila boon irratti viidiyoo ergame sun nu baasu eenyudha? Borus kan biraa akkatti itti fufa. Iftaanis kan biraa akkatti itti fufa. Qananii addunyaa argitanii bara 2017 har'a namni waa'ee ishee haasa'u hin jiru. Booniidhaaf illee har'a boochuu har'a waay jettan boruu hin dagattan. Madaa gubaa qaama ta'e kan itti hafu garuu harmee ishee qofaadha.